بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوتوتن هي كم جرتن بقى جراتن الحمد لله رب العالمين ربين يروكنا نجيب قالن قدانا جو حرة فيديو براسني قبل دفع إننس ورين كومنتي جلت اللي نابريستان رفيسي كن يهدون جلا بقى ورجتني إن شاء الله حرة كوني بقى اسمي في قبل جل يادا akkuma beektan rifeensi hedduu gaariidha. Rifeensa keenya kunuunsuun nurraa dirqama. Maal nu barbaachisa har'a? Shaamboo daa'imaa jechuudha. Shaamboo ijoollee beebii nuunuu shaamboo nuunuu kana jechuudha. Shaamboo latfaal yookaan joonsoon kanuma fedhe haa ta'u bas kan ijoollee ta'uu qaba jechuudha. Shaamboon ijoollee kimaawii of keessaa hin qabu jechuudha. Waan ijoolleellee ija hin gubu agartan akkas jechuudha. Hedduu laafaadhaan waan ta'eef hin miidhu buqqee mataa keenya hin miidhu jechuudha. Shaamboo kan nuyi fayyadamnu immoo kan nama guddaan fayyadamu san ofirrumaa dhiistaa jechuudha. Haga rifeensi kiyya khalaas dhibbaan dhibbatti inni na jalaa buqqa'u dhiise haga jettutti fayyadamuu dhiisuu qabda jechuudha. Shaamboo nama gurguddaa san jechaadha. Akkamitti fayyadamnaa? Duraan dursee viidiyoo keenya isuujiitti isheenin dura waan tokko waan beekuu qabnu dhiigi kee guutuu ta'uu fayyaan kee yaanii nyaata sirrii nyaata yeroo lafaa ol kaatu si dukkanaa mataa si azooraa yoo viitaaminni sirratti viitaaminni kee yoo kan xiqqaa ta'e rifeensi keenya hin buqqa'aa jechuudha. Akkasuma yoo dhiigi keenya guutuun tahin rifeensa ta'ee gogaa keenya ta'ee wanni adda addaa nurra babahuu hin hafuu rifeensillee nu jalaa buqqa'uu hin dhiisuu dura yoo kan hedduu aniimiyaa qabaatu taate aniimiyaa jechuun fiqiraddam kan jedhamu sanii yoo kan hir'uu ta'u ta'e dhiigi kee dura mana yaalaa deemuun sirraa barbaachisaadha. Maaliif kun irra fayyisa malee keessan fayyisu jechuudha. Dura mana yaalaa deemnee kashfi godhuu qabnaa. Eega tahliil gooneen booda doktorri nu laalee eega marmaraa godheen booda dawaa nu barbaachisu nu kennuu qaba jechuu hadiida tahee viitaamina tahee rakkina keenya san ilaalee dawaa nu kennu achii dawaa fudhachuun nurraa dirqamaa sinin jedha. Kanatti aansuudhaan yoo kan ati nyaatallee sirrii kan nyaattu taatee sin azoorullee nageewuma garuu akkanumatti rifeensi kee caccabaa yookaan ciccitaa hin luqqa'aa kan jennu jechuudha. Irra caalaa luqqa'uu jechuudha. Akkamitti fayyadamna shaamboo ijoollee? Tokkoffaa shaamboo joonsiyoon ta'ee nuunuu beebii shaamboo ta'ee kanuma ta'e ta'u bas kan ijoollee ta'uu qaba. Lammaffaan uwaydiidha jechuudha. Uwaydiidha yookaan qurunfud jechuudha. Qurunfudii akkamitti fayyadamna? Qurunfud khallaat keessatti daakuu qabda jechuudha. Daakamaa ta'uu qaba. Ani akkas sin agarsiisuudhaaf hin as fide amma kunoo mukuma isaan fidee daakuu qabdan jechuudha. Eega daakneen booda maal goona fal'aana nyaataa kanaan tokko shaamboo keessatti naqachuu qabnaa jechuudha. Eega shaamboo keessatti naqanneen booda sirriitti akka walitti makamu sirriitti walitti laaquu nurraa barbaachisa jechuudha. Eega shaamboonii fi bismaarri kuni sirriitti walitti makamee tokko taheen booda akkuma shaamboo biraatiin hammaama isheen dhiqattutti yeroo rifeensa kee dhiqattu hunda shaamboo kana fayyadamtaa jechuudha. Yoo kana hin arganne immoo buna fayyadamta jechuudha. Buna akooyitee tumtee akkuma manatti danfisannee dhugnu sanitti fal'aan takka fiddee shaamboo kana keessatti naqxaa jechuudha. Akkasitti akkuma isa kana duraan sinii himetti sirriitti walitti laaquu qabdan jechuudha. Shaamboon akka irra yookaan jalatti hafee hin teenye jechuudha. Sirriitti eegaa raasneen booda tokko taha. Eega tokko taheen booda akkuma ayyi shaamboo yeroo hunda fayyadamtutti fayyadamtasa jechuudha. Urgiin isaallee ajaa'iba si himuu hin danda'u atuu yeroo fayyadamtu argitan inshallah. Urgii kan kanaa itee kan bunaa itee urgiin isaanii hedduu cimaadha jechuudha. Sadaffaa khiyaara ani akka ati filattuufin asii fide filannoodha jechuudha. Tuumaa yoo barbaadde fus takkaa jechuudha. Yani mataa takkaa sirriitti habbaa torba ta'ee 8 ta'ee haguma dhufe san eega malladheen booda sirriitti eega laandheen booda waan 3 keessaa filatta jechuudhaati. Tuumaa barbaaddamoo qurunfud barbaaddamoo
buna barbaadde kanuma barbaadde sadansaa faayidaan inni qabu siimuu hin danda'u hedduu cimaa faayidaan isaa eega akkanatti laanneen booda habbaa torbatee jahatee haguma barbaadde shaamboo kana keessatti neexaa urgiin isaallee toomaan urgiin isaa beekamaadha foolii ni qaba garuu waan takka nuyi faayidaa isaatiif waan ta'eef oobsuun nurraa barbaachisa lammaffaa eega as keessa taa'ee urgiin isaa salphachaa deeme jechuudha akkanatti urgii qabu kana hin ajaa'ibu jechuudha akkasitti fayyan yoo kammoo laani akkasitti fayyadamuun barbaadu yoo jette immoo haala salphaa taheen eega kana fayyadamteen booda kana eega daaktee shaamboo kee niqxee yeroo hunda fayyadamteen booda dhiqachuudhaaf gara mana shawaarii deemuu keetiin duratti mataa tokko akkana kaasteeti akkanatti tututtuqxa akka bishaan isaa bahu jechuudha rifeensa kee akkanama gonoggonuu sana xaqxee faa rigda jechuudha buqqee rifeensa keetii suutaa wal qaqqabsiiste maalfiin hin jabeessa hidda rifeensa keenya jabeessa jechuu sirriitti luqqisuu hin dhaaba jechuu dhibbaan dhibbatti wani basal diimaa fi toomaan kun siimuu hin danda'u rahiib hedduu gaariidha rifeensa buqqa'uuf jechuudha yeroo waa takka fayyadamtanii tokko guyyaa takkaaf lama akka fayyadamne akkuma viidiyoo kan keessa dubbannetti irra deddeebi'ee si yaadachiisuudhumaa fi istimraariin yeroo hunda fayyadamuu qabda jechuudha. Akka faayidaa isaa argachuu keenya bu'aa inni qabu arguudhaaf obsaan yeroo dheeraaf fayyadamuu nurraa barbaachisa. Wanni rifeensaa kun immoo hedduu cimaadha. Maaliif yeroo tokkoof lamaan hin fayyu jechuudha. Laazim obsaan fayyadamuu qabna. Akkasitti fayyadamtanis hin jedha. Akkasinitti tolu abdiin qaba. Video biraatiin haga walitti deebinutti yoo sinitti tolu inshallah subscribe fi like share comment waan barbaadanillee nyaata keessaa waan hojjetamu nyaata biyya eessaa barbaadanii maal barbaadan rifeensa keessanii gogaa keessanii waanuma barbaadaniif comment jala naa kahaa ani isiniif hojjechuudhaaf qophiidha isinii jedha inshallah akkasitti tolu abdiin qaba hedduu gaariidha jarrabaa comment jalatti eega fayyadamtaniin booda ala aqalli faayidaa isaa torbaniin boodatti torban lamaan boodatti faayidaa isaa argaa deemtan waan ta'eef naa himtan jechuu comment jalatti maal akkasinitti dhagiyamee akkamitti akka agartan eega fayyadamuu eegaltaniin booda akkam akka ta'e naa himtan isiniin jedha rifeensa keessan jiidha akkafillee cirraash akkafillee rifeensi bishaan isuu qabu hiffilen kaffiltu taanaan maafi faayidaa kana fayyadamtus dhiistu rifeensi kee buqqa'uun dhiisu rifeensi isaa jiidhaa jiruu fi isaa goggogaa jiru yeroo kamirra humna qaba yeroo goggogaa jiruuti jechuu yeroo bishaanitti isheenuu da'iifa ta'a dadhabaa ta'a humna godhatu hin ciccitaa hin luqqa'aa dadhabaa ta'a jechuu walumaa galatti rifeensa kee isaa jiidhaa jiru suutaan kunuunsi ittiin taphin hiffilen akkas jechuudha haga goggogutti jechuudha inshallah akkasinitti tolu abdiin qabaa viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagayaan naaf tura assalaamu alaykum warahmatullaahi ta'ala wabarakaatuh